raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Bitootessa 16 bara 2023 akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon Dirree Shaggar irraa oduu keenya kamisa galgalaaf qabannee sin dhageechifnaa oduu waliin hangurmeechaa gammachuuti. Aanaa Jimmaa Gannatiitti waraanni mootummaa qabeenya uummataa saame. Sochii fiinxaaleeyyii Amaaraa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaa jiran isaan yaaddessuu jiraattonni magaalattii sabaan Oromoo ta'an ibsan kanneen jedhan hangafootaa ammoo oduu tokko tokkoon. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti waraanni mootummaa qabeenya uummataa saamuu jiraattonni himan. Namni raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan tokko akka ibsanitti bitootessa 14 bara 2023 aanaa Jimmaa Gannatii ganda Hundee Guddinaa jedhamu keessatti waraanni mootummaa halkan walakkaa mana jiraattotaa cabsee seenuun qabeenya isaanii saamuu ibsan. Qabeenyi namoota hedduu saamamuu kan dubbatan maddi keenya addatti immoo qabeenya obbo Shibbiruu Aqinaa nama jedhamanii konkolaataa dhaabanii guutummaan guututti fe'achuu himan. Mana jireenyaa isaanii erga cabsanii seenaniin booddee konkolaataa FSR 2 fidanii meeshaalee mana keessa turan hunda waan tokkollee osoo hin hambisin midhaan kuntaala hedduu waliin fe'atanii fudhachuun akka deeman himan. Obbo Shibbiruu Aqinaa abbaa maatii hedduu ta'uu kan himan namni kun yeroo ammaa kana ijoollee 8 waliin rakkoo hammaataa keessatti kufanii jiraachuu dubbatu. Gochaan kun kan irratti raawwateef sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun akka ta'es himaniiru. Isaa waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabdu jedhanii gochaa hamaa kana irratti raawwatanis obbo Shibbiruun nama dhimma siyaasaa kamiyyuu keessaa qooda tokkollee hin qabne ta'uu ragaa ba'uuf maatii isaanii jiraachifachuuf hojii dhuunfaa isaanii hojjechuu malee qaamota siyaasa gaggeessan waliin hariiroo tokkollee akka hin qabnee fi sababa hawaasa keessatti fudhatamummaa guddaa qabaniif qofa shanee waliin hojjeta jechuun saamichaa kana akka irratti raawwatan himan. Wabii Waaqotu gabaase. Jiraattonni magaalaa Finfinnee sabaan Oromoo ta'an sochii fiinxaaleeyyiin Amaaraa magaalicha keessatti taasisaa jiraniin hedduu yaadda'uu himan. Magaalaa Finfinneetti barsiisan mana barumsa Jeneraal Waaqoo Guutuu eenyummaa isaanii ibsuurraa of qusatan tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin yeroo dhiyoo asitti haalli sochii fiinxaaleeyyii Amaaraa daran isaa yaaddessuu himan. Keessumaa barsiisota manneen barnootaa afaan Oromoon barsiisaa jiran irratti doorsisaa fi arrabsoon garaagaraa raawwatamaa jiraachuu eeranii gochichi nageenya isaaniitiif yaaddoo guddaa ta'uu dubbataniiru. Magaalicha keessatti garee fiinxaaleeyyii Amaaraa ijaaramee namoota afaan Oromoo dubbatanii fi sabboontota ilmaan Oromoo adamsuutti jira kan jedhan barsiisan kun agarsiiftuu waan kanaatiif wantoota hedduu agarreerraa jedhan. Akka fakkeenyatti yeroo mana barumsatti bahanii gara mana jireenyaa isaaniitti deeman maqaa isaanii waamuun arrabsoon sabummaa bakkoota hedduutti isaanirraa gahuu himanii kunis gareen fiinxaaleeyyii Amaaraa jibbiinsa Oromoo fi Oromummaatiin machaa'an magaalaa Finfinnee keessatti bifa gadi fageenya qabuun ijaaramanii jiraachuu isaanii akka agarsiisu dubbatu. Mootummaan aangoorra jiru sochii garee fiinxaaleeyyii Amaaraa kunneen bifa dhokataatiin gochaa jiran hordofee yoo hin dhaabsisin namoota gurguddoo qofaaf osoo hin taane guyyaa eeggachuun manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisaa jiru irratti tarkaanfii fudhatu jennee sodaachaa jirraa jedhan. Dhumarrattis mootummaan manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisanii fi dhaabbilee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraniif eegumsa guddaa gochuu akka qabu dhaaman. Gabaasni kunis kan Wabii Waaqooti. Oduu keenya ittaanuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa irratti lola banuuf qophaa'aa jiraachuun beekame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti garee fiinxaaleeyyii Amaaraa dabalatee poolisoonni humna addaa naannichaa fi garee faannoo jedhaman waliin ta'uun
ummata nagaa irratti lola banuuf qophii addaa taasisaa jiraachuu maddi raadiyoonii dirree shaggar tokko bakkasii ibsan. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa jalqaba torban kanaarraa kaasuun meeshaalee gurguddoo hidhatanii gara lafa daangaa aanaa Darraa fi naannoo Amaaraa irratti qubsiifamaa jiraachuu kan ibsan maddi kun keessumaa guyyoota lamaan dabran keessa humnoonni kunneen aanaa Darraa gandoota akka Sarakuulaa fi Tuulii keessa qubsiifamaa jiraachuu himan. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa kunneen ifaan ifatti meeshaa gurguddaa hidhachuun daangaa Oromiyaa aanaa Darraa keessa wayita qubatanitti bulchitoota aanichaas ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif daangaa ce'anii akka dhufan deebii hin kennine kan jedhan maddi keenya yeroo ammaa hundi keessa shanidha jechuun uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuuf qophiirra jiraachuu himan. Hawaasa keessa deemuunis jechoota jibbiinsa Oromoo fi Oromummaa calanqisiisanii fi mallattoolee tokko tokko agarsiisaa jiraachuu himanii sochiin isaanii kun ammoo uummata nagaa qeesaa nagaan jiraataa ture irratti yaaddoo nageenyaa guddaa ta'uu dubbatu. Poolisoonni federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa akkasumas poolisoonni humna addaa Oromiyaa sochii isaanii osuma arganuu akka callisan himanii adeemsi kun immoo qaamoleen kunneen hundi walii galuudhaan uummata nagaa fixuuf waan waliif galan fakkeesseeraa jedhan. Bifuma wal fakkaatuun fiinxaaleeyyiin kunneen godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Wallottis gandootaa fi magaalota naannoo daangaatti argaman keessa qubsiifamaa jiraachuun jiraattota bakkasiitiin ibsamaa kan jiru yoo ta'u, adeemsii fi sochiin isaan taasisaa jiran kun duula qindaa'aa uummata Oromoo irratti banuuf qophiirra jiraachuu isaanii agarsiisa waan ta'eef uummanni of eeggannoowwan barbaachisan akka godhu karaa adda addaatiin dhaamamuu irratti argama. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkanii fi Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad rakkoo nageenyaa fi beelaa Oromiyaa keessa jiru irratti waliin mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkanii fi Ministeerri muummeen Itoophiyaa Abiy Ahimad haala nageenyaa Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoo hongee irratti waliin mari'achuu waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkanii fi Abiy Ahimad dhimmoota adeemsa waliigaltee waraana kaabaa dhaabuu fi nageenya buusuu dabalatee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi gaaga'ama hongeen kutaalee biyyattii keessatti geessisaa jiru irratti waliin mari'achuu waajjirichi ibseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Biliinkan rakkoon Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaatiin furmaata argachuu akka qabu Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad hubachiisuu ibsi waajjirri dhimma alaa Ameerikaa guyyaa kaleechaa fuula miidiyaa isaa irratti baase kun ni agarsiisa. Itti dabaluunis naannolee hongeen miidhamaniif Ameerikaan deeggarsa barbaachisu akka gootu ministeerichi ibsaniiru. Ministeerichi marii Abiy waliin godhan kanaan lola kaabatti ka'ee fi miidhaa dhaqqabeef qaamolee sababa ta'an hunduu itti gaafatamoo akka ta'anii fi ce'umsa taasifamaa jiruufis haqni hunda galeessi jiraachuu akka qabu hubachiisuun barameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa sagantaa keenya ittaan waliin turtii dansaa qabaadha. Raadiyoonii Dirree Shaggar.